Akem jirtan nagaa fayyaadhaa dhaggeeffattoota keenya har'aan ammoo qufaa yookaan kaaffee yoo qabaattan qufaan maal akkaataa qaamni keenya ittiin wantoota sirna argansuu keenyaaf hin taane of keessaa baasuudhaaf jechuudhaan fayyada. Qufa'uu jechuun maal akka fakkaatu qofaatii walitti dhaabanii qufa'uu fi hakkitaa akka qabuu fi afuura kukkutuu dhiyeenyatti nama dhukkubuu TB bira ciisuu fi sagalee adda addaa afuura hoggaa baaftan dhagayuu fi yoo dhiyaatu qaama keessan dhiyaatu jechuudha. Miili jiraate miila jechuun yoo gartee rakkinni qaama kee keessatti xiqqoo si dhaga'ame jechuudha. Kanan isiniif qabadhee dhiyaadhee na hordofaan isiniin jedha. Qufaan darbee yeroo tokko qufaan nama qufaasisu akka dhukkubatti hin ilaalamu kan yeroo tokko qufaan jechuudha. Qufaa walitti fufee nama qufaasisu garuu mallattoo dhukkubaa salphaa keessumaayyuu yeroo turtii yeroo gabaabaa fi rakkoolee fayyaa kan biroo ta'uu danda'a. Mallattooleen qufa'aan kan yoo qufa'an waliin namarratti mul'atan ariitiidhaan mana yaalaa deemuu qabdu. Tokkoffarratti hakkitaa dhiiga qabu yoo qufa'an qabaachuudha. Lammaffarratti dhukkubbii laphee yookaan qomaa yoo qufa'aa waliin jiraate jechuudha. Sadaffarratti afuura kutaa yookaan afuura shortness of breath afuura kukkutu jechuudha. Hojjas qufaasisu hoggaa qufaatu jechuudha. Afuura yookaan kukkutu jiraate rakkoodha. Afuraffatti dhiyeenyatti nama dhukkuba TB qabu waliin yoo turtii qabaate ta'e kun hunda yoo qabaate ariitiidhaan gara mana yaalaa deemuu qabda jechuudha. Daddaftee jechuudha. Shanaffarratti sagalee addaa yoo afuura baafattan kan dhaga'amu wheezing yoo jiraate jechuudha. Jahaffarratti dhiita'uu qaama keessumaa dhiyaatu miila irra jiraate jechuudha. Yoo qaama keenya keessi iitaan wayii yookaan wanni iitaa isinitti dhaga'ame jechuudha. Torbaffarratti dhangaa yookaan kubbaa feeva kan jaan yoo namarratti mul'ate. Soorsiin gaa chest foundationidha. Dr. Gurmeessaa irraa isiniif dhufee gaa galatoomaa jennaanii Dr. Gurmeessaa dhanii fayyaan faayaatii hin dagatinaa gaa subscribe fi share gochuudha. Galatoomaa waan nu dhaggeeffattaniif nagayaan turaa isiniin jenna.